Tiraamp akka manaa diiganii hojiiwwan guyyaa 100 hojjeta jedhamanii kaa'aman keessaa baqattoota seeraan alaa karaa daangaa Meeksikootiin walitti qabee baasuu akkasumas abbootiiwwan murtii manneen murtii olaanoo irratti itti gaafatamummaan hojjetan jijjiiruu. Kana malees Ameerikaa keessatti kan dhalate hundi lammii Ameerikaatti keeyyata jahuu irratti sirriitti gadi fageenyaan kan hawwanne hojjetan jiraachuu. Deeseetiiwwan Giriinlaandiitti kanaan dura bulchiinsa Deenmaark jala turan of jala deebisuu karoora guyyaa 100 jedhamee kan kaa'ame jechuudhaan barreessaan Tiraamp Kaaroon Leeviit beeksisee jira. Tiraamp kanaan dura mana murtii irratti keessi 30 olii waan himatameef utuu aangoon qabatin irra deddeebiin kan inni dubbachaa ture. Daddabbinni siyaasa biyya keenyaatii fi dogongorri abbootii murtii jiraachuu dubbachaa turan. Kanaadaan Ameerikaa jalatti bulchiinsa 51ffaa ta'uun utuu nu jalatti bultee jechuudhaan torbeewwan darbe keessa dubbachaa ture. Keessattuu Giriinlaandiitti xiyyeeffannoo isaa keessa garmalee jiraachuudhaan BBC'n bal'inaan gabaasee ture. Bulchaan Faransaay fi Deenmaark Giriinlaandiif of jala galchuuf yaaluun isaa dogongora jechuun dubbachaa turan. Giriinlaand biyya uumamaan bareedduu deeseetiiwwan baharaa fi bararoodhaan badhaafamte ija Tiraamp keessa galte jechuudhaan bulchaan Deenmaark dubbatan. Giriinlaand biyya uummata 56,000 qabduu fi bulchiinsa Deenmaark jalatti bulaa turteedha. Jecha Tiraamp kanaan booda mootummaan Deenmaark deeggarsa deeseetiiwwan arkiteektiif kan oolu doolaara biliyoona 1.6 deeggaruu isaanii ifoomsanii jiru. Profeesar Deenmaark Mark Jaakobsan kan jedhamu akka ibsetti deeggarsa kana kan baafneef arras Giriinlaand cinaa jiraachuu keenya Ameerikaan akka beektu jechuudhaan dubbatan. Chaayinaalii sabskiraayib godhuu, viidiyoo yoo isinitti tolle laayik godhuu, yaada qabannaa komentiin barreessuun dagatinaa horaa bulaa.